Daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu dhaqqabe qabna. Magaalaa Awadaa irraa fi Watar irraa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya magaalaalee Awadaa fi Wataritti mormiin cimaan adeemsifamaa jira. Mormiin magaalaalee lameen kana keessatti adeemsifamaa jiru irratti dargaggoonni, qonnaan bultoonni fi jiraattonni magaalaa qooda fudhataniiru. Waraanni ittisa wayyaanis mormitoota kanarratti dhukaasa baneera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mee mormii magaalaa Awadaa itti adeemsifame viidiyoon isaa nu ga'eera wajjiniin haa daawwannu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya bifa kanaan ture mormii isaanii dhageessisaa kan turanii akkuma duraan jedhee godina Harargee Bahaa magaalaa Awadaa fi Wataritti mormii cimaatu adeemsifame. Halkan kana mormii magaalaalee lamaan kana keessatti adeemsifame irratti dargaggoonni, qonnaan bultoonni fi jiraattonni magaalaa qooda fudhataniiru. Gara magaalaa Awadaa itti bilbilee jiraataa magaalaa Awadaa tokko dubbiseera wajjin haa hordofnu ammas. Hayyee jiraataa Harargee Bahaa magaalaa Awadaatti rakkina jira, fincila jira, mormii uummataa jira jennaan dhaga'insi bilbile. Mee maaltu ture, maaltu adeemaa ture fincila sanarratti tarkaanfii fudhatame maali? Mee jalqaba kaasee hanga hammaatti kan jiru nutti himi. Jalqabarraa tarkaanfiin yeroo makiinaa jimaa fuudhee gara Somaaliyaa deemtu naannoo Somaaliyaatti tarkaanfii qeerroon fudhate magaalaatiin tarkaanfii irra fudhachuudhaaf dhufee ogeessa dhukaasa gameetu yeroo mormii dhageessu amma yeroo ammaa kana qotee bulaan naannoo dabalamee waliin yeroo mirgi keenya kabajamu jedhanii gara falmaa jiran kanatti haala irraa sun waraanaa dabalataa hidhatanii dhukaasa gurguddaa uummata irratti banutti jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana danda'uun tokko seenanii yeroo hunda barbaadu jiran ammaan kana dhukaasa gurguddaa banaa turan yeroo ammaa kanatti jechuudha isaan fayyadamu jiran. Hawwa yookiin meeshaa namni yeroo lafa waraanaa jiru fayyadamu isaan fayyadamaa jiran maaluma ta'e haala achisaa irratti. Mormii kanarratti qonnaan bultoonnis jiraattonni magaalaatii fi qeerrootu walii galanii mormii kanarratti hirmaatanii? Saatiin keenya jimaan keenya naannoo sun deemuu qabu lafa keenya irraa muramuu qabu mirgi keenya kabajamuu qaba biyya poolisiidhaan ajjeefamuu qabnu mormii jiru dhageessaa wanni Mee dhaadannoo gurguddaa isaan dhageessisan keessaa sagalee kee ol fuudhii nu dhageessise dhaadannoo maal jedhu dhageessisaa turan? Dhaadannoo isa biyya keenya irratti mirgi keenya kabajamuu qaba wayyaaneen biyya keenya irraa koo qabdi biyya poolisiin naannoo Somaaliyaa irraa guddoo mirkaneessitu irraa bikkoo qabnu baansu dhaabbachuu qaba mirgi keenya kabajamuu qaba waan jedhamu irratti mormii kana dhageessaa turan jechuudha yeroo ammaa. Hayyee yeroo ammaa kanatti magaalaan Awadaa maal fakkaatti? Mee maaltu jira? Yeroo ammaa kanatti waraana qofaatiitu mul'ata waan takka namni mul'atu karaa irraa waraana dabalataa dibeedaa warraa fi hararri isaa seenuu isaan qofa mul'ata. Makkalaakayaan jette kun raayyaan ittisa biyyaa kan mootummaa wayyaanee
amma ammaatti tarkaanfii fudhateen miidhaan inni qaqqabsiise jira? Yeroo kana waan halkan ta'eef yeroo inni meeshaa gurguddaa fayyadamu nama battaluma kanatti waan bittinnaa jiru namni miidhamuu dhabuu isaa mirkaneeffamee halkan waan ta'eef meeshaa gurguddaatti waan fayyadamanii fi addaan baafachuu hin dandeenye jette. Mee gaafin naannoo Awadaay qeerroos haa ta'u qonnaan bulaan jiraattonni Awadaay gaafin isaanii mormiin isaanii inni guddaan maaliin? Mormiin gurguddaan jirtu qeerroon asirratti jimaadhaa wal qabateeti mormiin kan godhamu jiru. Iddoon daldalaa magaalaa keenyatti jechuun sa'aatii jimaan magaalaa keenya keessatti dalagamu akka duritti deebi'ee mirga keenya kabajanii asiin dalagamu qaba. Yoonni qabeenya Oromiyaa asii buqqa'ee Mombaasitti naannoo Somaaliyaatti hojjetamuu qabu waan jedhamurratti jechuun mormiin godhamu. Hayyee jiraataa magaalaa Harargee Bahaa godina Harargee Bahaa magaalaa Awadaay yaada nuu kennitee fi hedduu galatoomii egaa waan isaa hordofnetti yeroo biraa sitti deebina hedduu galatoomii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mormiin godina Harargee Bahaa magaalaalee Awadaayif wataritti adeemsifame irratti waraanni wayyaanee mormitoota irratti dhukaasa akka banee ture daawwattoonni yookiin immoo namoonni achi dubbifnee kan nutti himan. Mee ammas gara wataritti sin dabarsinee mormii achitti adeemsifame viidiyoon isaa nu ga'e kunooti. Sudaya. Down, Wayane. Down, Wayane. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mormiin wataritti adeemsifame mormii yeroo mootummaa ce'umsaa adeemsifame asitti isa guddicha jedhan jiraattonni magaalaa Watar. Ammas jiraataa magaalaa Watar tokko haasofsiisee garasitti haa darbinu. Jiraataa Harargee Bahaa kan magaalaa Watar rakkinatu jira yookiin mormii magaalaa sana keessatti adeemsifamaa jira jennaan dhaga'een kan si bilbile mee jalqabaa kaasee hanga ammaatti maaltu adeemaa ture magaalaa Wataritti? Digine guyyaa arraan tanaa ganamarraa sa'a 5 eegalee booda qeerroodhaan eegalee booda hanga sa'a takkaatti fincilli deemaa ture gangabummaadha. Erga booda immoo galgala kana sa'a 4 irraa eegalee baadiyyaalee naannoo Watar hunda aragdaa madda odaatirraa jalqabee aragdaa bal'inaa fi handhuuroo sun addaa jaamtu. Kana hundarraa walitti dhufuudhaan hiriirri akkanaa gara sagaltamii tokko gaafa wayyaaneen dura nama 400 Watar keessatti fiddu hiriirri guddaan akkanaa gaafa sirreeffame jedheetiin itti amana. Sanarraan ijoolleen immoo qaagannaa isaanii gaggeessan abbaan biyya Oromoodha. Lammaan lammii keenya Jawaar Mohaammed hayyuu keenya abbaa Isaa'iyyeen diina keenya wayyaanee maaliif beeknaa wayyaanee nurraa haamaatu makalaakaa nurraa baatu jechaa dhaabannoo isaanii isaas bulan jechuudha. Gaariidha. Yeroo sanatti ka'eenyu tarkaanfiin fudhatame dhukaasni hin jira jechaan dhaga'e tarkaanfii fudhatame eenyu kan tarkaanfii sana fudhate yookiin dhukaasaa ture eenyu? Digine guyyaa kana bollee bara bittinneessaa fidanii turan qeerroodhatti garuu qeerroon yeroo saniif jalaa malittee turte. Korri bittinneessaan akka warri kantiibootiin itti yaaman kan fadhii ijoolleen miidhaa waan hin qabne jecha ni deebi'anii turan. Kana booda galgala kana ennaa fincillee guddaan dhohu garagaraa fi jedhu Benishaan Arabbaadhaa kantiibaa waliin taatee fasaasaa harka qabdu hanga keessatti qeerroo irratti dhufaasaa turte.
ergasii booda rasaasa eegi fidatan booda makalaakeetti bilbilatan. Duraanuu yeroo makalaakeen akka dhufu waan informeeshina qabdu beektas qeerroolee naannoo sanii kan ijaarsa roobaatii fi gara fincaaroo jedhama. Itti karaa nurraa fayyadamee lallabannee fincaaroo jechuun karaa haala ajaa'ibaa kan nurraa kan itti bineensuu liyyaan kan dhufama. Hayyee egaa yeroo ammaa kana magaalattiin maal fakkaatti? Haalli magaalaa sanaa yeroo kana maal fakkaata? Yeroo ammaa kana makalaakeen erga dhufee booda akka nama Israaf Itoophiyaa walii keessatti karaa waan cimaa ta'e miilaan iddoo gandatu leenjaan karaa gubbaatiin iddoo bataskaanaa charchii kiristaanaa gubbarraan gareen tokko akkasitti dhufee gareen tokko iddoo haaskuulii jedhamu gara laga gandatu leenjaan gara sanii oolota keessa dhufee dhukaasa akka nama biitila moololutti dhukaasaa turan. Akka carraa ta'e qeeroon jettee ganda isaaniitti waan deebi'anii jecha halkanii kan gubbaadha. Dhukaasa baadiyyaa hunda fayyadamanii dhukaasanii qeerooleen adda fagaatee ammaan tana haalli jiru ganama rabbi nama haa teessu malee ammaan tana dhukaasni dhaabbatee jira. Gaari dhagaa dhukaasni dhaabbatee jira jettee ganamaa immoo ganama itti deebinee kan addaan baafannu ta'a. Jiraata magaalaa Water hedduu galatoome. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya mormii Awadaayif Wataritti adeemsifame irratti daawon wayyaanii abbaan biyyaa Oromoodhaa wayyaaniin nurraa haa kaatu makalaakeen nurraa haa ka'u kan jedhuu fi kan birootu dhageessifamaa ture. Egaa mormii Harargee Bahaatti akkasumas kan Oromiyaa maratti adeemsifamaa jiru hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammasittuu nagaan nu tura.